Pointi keenya dhageessifachuu qabna. Mootummaa Itoophiyaatu biyya keenya uummata keenya ajjeesaa, uummata keenya dararaadhaaf ajjirra. Isteetii adda addaatii kan dhufne sababa dhiigi ijoollee keenyaadhaan gala'uufi. Kanaaf afaan isaan beekaniin itti himna maaliif akkas jiru. Abiy must go. 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 US. Stop supporting. Stop supporting. Stop funding. Stop funding. Terrorist government in Ethiopia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Ethiopia will be ready. Achin gabune wajib tahu. Enggak, cuma aja. Oke, cuma dulu. Jadi orang. Ethiopian Prime Minister is a killer. US. Stop funding. Stop funding. Stop wasting. Stop wasting. Taxpayers' money. On the killer government. On the killer's government. Butcher government. Butcher government. On a terrorist government. On a terrorist government. In Ethiopia. Prime Minister of Ethiopia. Abiy Ahmed must go. Abiy is unfit to lead. Abiy is unfit to lead. Abiy is a terrorist. Justice yes. 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 Peace yes. Peace yes. Peace yes. Peace yes. Peace yes. Peace yes. War no. War no. War no. War no. War no. War no. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Abdi Ragasa. Free Abdi Ragasa. Free Abdi Ragasa. Free Abdi Ragasa. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Michael Boran. Free Michael Boran. Free Michael Boran. Free Michael Boran. Free all political prisoners in Ethiopia. Stop terrorizing the terror and terrorists. Jawar is our hero. Abdi Ragasa is our hero. Abdi Ragasa is our hero. Bakara Garba is our hero. Finfinne belongs to the Oromos. Finfinne belongs to the Oromos. Addis Ababa belongs to the Oromos. Stop. Evicting. Oromo farmers. From Finfinne. Stop. Evicting. Oromo farmers. From Finfinne. Belongs to the Oromos. Oromia belongs to the Oromos. Federalism yes. One man rule no. Down Naftanya. A system that is on. Stop killing. Oromos. Stop.
prisoners. Mayor Bowser. We the Oromos are the original people of Ethiopia. Finfinne, Addis Ababa belongs to the Oromos. All can leave. We need peace. We need justice. We need equality. Yes. Justice, yes. Election, yes. Democracy, yes. Gareen biraa dhufaa jira lakkoofsan hedduu katee gareen biraa ammas gara waajjira kaantibaa magaala diisitti as deemaa jiru hordofa. Justice! No! This is what democracy looks like! This is what democracy looks like! This is what democracy looks like! This is what freedom looks like! This is what freedom looks like! Show me what freedom looks like! This is what freedom looks like! We are the victims of Ethiopian government! What do we want? Justice! What do we want? Justice! What do we want it? No! I'm going to say, what do we want? You're going to say freedom. If we don't get it, we shut it down. You got it? What do we want? Freedom! What do we want? Freedom! Start again. What do we want? Freedom! If we don't get it, we shut it down. If we don't get it, we shut it down. If we don't get it, we shut it down. What do we want? Justice! When do we want it? Now! U.S. Stop funding Ethiopian government. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Let him hear. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. If we don't get it, we shut it down. If we don't get it, we shut it down. Show me what freedom looks like. This is what freedom looks like. If we don't get it, we shut it down. If we don't get it, we shut it down. Who got the power? We got the power. We got the power. People's power! People's power! People's power! In the name of Oromo community of Washington, D.C., and also in all Oromos who have traveled from all over the United States to protest against the injustice that is being perpetrated against Oromo people, the people who are today present here to speak for justice, for democracy, for election, for the end of Abiy's era. We truly appreciate our mayor for inviting us to her office and also for accepting our letter. Thank you, thank you, thank you. We Oromos have not
heard from. We have been really the silent majority. But now, today, being the silent majority ends. Oromos are for democracy. Oromos are for unity. Oromos are for people's power. Oromos for true election. I know Mayor Bowser visited Finfinne, Addis Ababa, and it's been called that it's a sisterly state of Washington, D.C. However, today, Finfinne or Addis Ababa is a place really Oromos are being killed, Oromos are being tortured, Oromos are being imprisoned. So we speak for all Oromos who are voiceless, who could not stand for themselves, who cannot speak for themselves, who don't even have the right to congregate, who don't have the right to celebrate Irrecha. That has been done for years, ever since Oromos really, they have been doing it in Hora, they have been doing it in Finfinne, they have been doing it in all regional places in Oromia. But today, the Abiy government would not allow people to travel. Really, the fact that people could not even come to Finfinne or Hora and celebrate their ceremonial Irrecha tells a lot about who Abiy is, who this government is. The injustice needs to stop. The killing needs to stop. Our political prisoners need to be freed without no preconditions. There is no justice in the court system of Ethiopia. That is a rigged system. That is a rigged system. So, if there would be an election, it would be only after the political prisoners are freed and people are allowed to vote. It is only after the political prisoners, all political prisoners, we almost stand for all against injustice to all people in Ethiopia. Not one, not two, all. So for those people who are trying to portray us differently, they are wrong, they are wrong, they are wrong. We Oromos are always peace-loving people. We Oromos have lived with all nationals and nationalities of Ethiopia, and we will continue to do so, but it would be under equality and within democracy. So, Mayor Bowser, we truly appreciate for giving us this time, for allowing us to stand on the steps and to speak to our people, to our friends and enemies equally, to let them know what we stand for. Thank you, and in behalf of Oromo Community Organization of Washington, D.C., and in behalf of all Oromos who are gathered here and everywhere in the United States, we would like to say thank you, thank you, thank you. With that, I'll give the chance to my sister Iftu to tell us about this evening's program. Thank you. Galatoma, Galatoma, for the first time, Kabra Argande, Idro Kanadisne, Kunile, Moi Chakoko, Agagamande Kana. Again, I would like to say thank you to our mayor to give us this chance to come and speak what is going on in our country, to her, especially about Finfinne, Addis Ababa, that she had visited a year ago. Thank you, thank you. Ega ummata Kenya, sagantaan Kenya, hiriira har'aa duwwaa miti, borullee itti fufaa, akkanumatti bareednee irreechatu jira, bakkuma har'a kaane sanaa kaaneet
achumatti koottaa malee sana booda nutu isin geggeessa akkaataa itti deemtan. Sa'aatii 9 jalqabnee achitti wal geenya. Sa'aatii 10 irratti achii kaanee Lincoln Memorial Reflection Pool dhaqnee irreeffannee gara Oromoo Community'tti deebina. Guyyaan boruu maali? Guyyaan boruu maali? Irreechi maal keenya? Irree keenya. Boru irreecha keenya dhaqnee irreeffannee erga deebine Oromoo Community 6212 wal agarree waadaa Oromummaa wal wajjin teenyee mari'annee sana boodallee wanta ta'u wal eebbisnee garagaratti bakka gallutti galla. Har'a kana booda maaltu ta'uudhaa deema? Asuma gadi buunee African American Museum'itti fidnaa achi gatteenyee hafuura fudhannee fidna. Erga fidnee booda 6212 3rd Street bakka Oromoo Community yookaan immoo waajjirri Oromoo Community Washington DC argamutti deebinee qophii guddaa qopheessinee jirra. Irbaanni qophaa'ee jira. Kanaafiyyuu koottaa irbaata nyaadhaa sana booda immoo gubaatu jira. Achitti wal agarree akka wal wajjin gammannu isa har'a sagantaa har'aa kanallee gammachuu kana akka wal wajjiniin celebrate goonu hinafiina koottaa amma ati hoggaa deebinillee namoonni raayidii barbaadan warri Washington DC warra vestii yeroo kana uffatan isaan bira dhaqaa gaafadhaatoo akka achitti deebisan godha. Hinafiina koottaa gara biraa wanni nuti dabalee isinitti himuu barbaadu bakka jirru kana hundumaa bakka teenya kana hundumaatti firaashii jiru hundumaa adaraa nuusuudha akkatti qabadhaa. Iddoo dhufne hundumaa jalaa kiliiniin goonee deemuun nurra jiraata. Egaa naannoo hundumaatti kan dhuftan koominiitoon akkasumas ijoolleen yuutiin akkasumas maanguddoon akkasumas harmoolii galatoomaa gama nagaa dhuftanii ammallee gaafa deebisanii galtanii Waaqayyo nagaadhaan isin haa deebisu jennaa. Baay'een dheeressinu wanna nani hambise koree keenya keessaa akkasumas boordii Washington DC keessaa obboleessi koo obbo Asaffaanii itti dabalaa kanumaan daqiiqaa xinnoo booda itti fufnaa jechuudha. Nana keessa Oromoo jirtu baay'ee galatoomaa duraan dursee kan jechuu barbaadu warra iddoo fagoodhaa biyya fagoodhaa dhiyoodhaa warri yeroo keessan horii keessan guddatanii asitti argamtan hundi keessanuu galata guddaa qabduu galanni keessan bilisummaa ta'u hin jedha. Itti aansuudhaan waan kun akka qindaa'ee bifa kanaan akka mul'atu warroota fuulduratti hin argamne namoota baay'eeti jiru dhuguma rikoognaaizii gochuun nurra jira. Obbo Tolchaanii halkanii guyyaa iddoo sagantaa kana jalqabneeti as baay'eetti namatti dadhabaatti. Hiriira maaltu adda godha? Hiriira kana adda kan godhu yeroo waggaa dheeraadhaaf hiriira baay'ee ture Oromoon ajjeefamaa ture du'aa ture ammallee itti fufee jira. Kuni xumura ta'uutu irra jira. Inni kun gadi jabeessinee kan jechuun nurra jiru. Mootummaan kun kana duras mootummaa Oromoo hin turre kan Oromoo ajjeesaa ture dubartii ulma garaatti baattu kan dugdatti baatu kan ajjeesaa ture kan hidhaa ture qaroo keenya an ummata geggeessuu danda'u hunda mana re'aatti hukkudee kan akka namaatti tun ta'in akka bineensaatti itti banneedhaa jiru kun nurraa dhaabachuuf hin deemu. Kan itti xumura godhatu tokkoffaa seeraan mootummaadha kan of jedhu kana dhuma ji'a kanaa booda miti jechuudha. Kun mootummaa keenya miti kana nabsachuu danda'u nurra jira. Itti aansuudhaan kuni hunduu kan nurraa dhaabbachuu danda'u. Yoo akka Oromootti tokko taanee dhootti kun ajjechaan kun waan hunduu kan nurraa dhaabbachuu danda'u. Mootummaa ce'umsaa Oromiyaa bakka kan bu'u fedhii Oromoo dantaa Oromoo kan tiksu tokko dhaabbachuun dirqama jechuudha. Kanaaf qabsaa'uun nurra jira. Ergaan keenya tokkoof tokko kanadha jechuudha. Itti aansuudhaan
itti aansuudhaan kan hin jechuu barbaadu mootummaan ce'umsaa kun Oromoota hundaa kan hammate abboolii siyaasaa bilisa ta'anii bilisummaa Oromoodhaaf qabsaan hundi isaanii kan keessatti argaman abbootii gadaa kan qabate abbootii amantaa kan qabate hawaasa keenya warri hoogganan hunduu keessatti kan of argani Oromoo kan dhaabbatan hunduu wal duukaarra dhaabbatanii mootummaa ce'umsaa dantaa Oromoo kan tiksu tokko dhaabbachuun nurra jira. Kana furmaanni ni dhuma. Isa kanaaf wal qabannee wal duukaarra dhaabbannee socho'uu danda'uun nurra jira. Ergaan keenya kanuma hedduu galatooma akka koree qindeessituutti sadii taanee irratti hojjetaa turre warri kaan immoo warri mul'anni foon isaanii baay'eeti jiru hundi keessanuu hedduu galatooma warri baay'ee seekuriitii fudhatanii hundi keessanillee qabadhaati ubbira tursiisaa booda irratti yeroo wanni qabdan nutti deebistu jechuudha. Yeroo takka asitti dhiifama hojii. Meeriin tun waan biyya dheeyxee dhufteef asitti afaan Ingiliffaatiin chaantiingii goonee isii dhageessifneeti. Leenca keenya Khadiir Sa'iidiin uggute akka gaasa isinii qicne namuu gaasa keessa guuttatanii adda galtan jechuudha. Kanaafuu dhiifama uggute akka chaantiingii godhuu qabna. Meeriin tun biyya dheeyxee dhufte hariiroo isaanii wajji qabdi. Kanaafuu itti himuu qabna. Daqiiqaa tokko nu kennu. Daqiiqaa tokko falmataaf daqiiqaa tokko. Dura gaafii tosii ta'ee jira gaafiin suni gubaan eessatti jedhanii gubaan eessatti warra jettanii fi gubaan Oromoo koominiitiitti achuma. Gara biraanii yeroon geesseenii niwusii nu qabaa niwusii sana nutti himaa asitti miti kan dhumu hiriirri asitti miti kan dhumu. Akkasumas koominiitoonni adda addaa dhuftanii carraa argattu achitti odoo hin fixiini haasa'uudhaaf deemtu isinillee qophaa koominiitoonni hundumtuu argamuu keessan agarsiisa asumarraan buunaa isa dura daqiiqaa 2 niwusii qabna. Oromoo jirtu! Oromoo jirtu! 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 Carraa takka qofa hedduu sirriidhaan fudhadhu wanti an jedhu carraa kanaanii boordii waldaa hawaasa Waashingtan DC'tiif galatoomaa naa jiraanii yeroo takka. Itti aansuudhaan guyyaa kaleessaa irraa urga iddoo kana dhummeeffalee maal irra turre imbaasii Itoophiyaatti maal godhaa turre abaaraa turreemi mormaa turreemi. I got one breaking news akka duwwaa hin galtu Oromoon bakka dhaqxeerra maal arganne beektu. Qabsaawaan tokko imbaasii sana keessaa ba'ee harka kennatee jira. Qabsaawaan irra isin deebi'u. Qabsaawaan tokko osoo uummanni kiyya gabroo, osoo uummanni kiyya tuu, osoo uummanni kiyya dhiitamu kana booda imbaasii Nortanyaa keessatti hojjedhu jedhee harka Oromootti kennatee jira. Baga bilaasha dhuftanii galin. Baga milkooftan itti fannoo kan uummata Oromooti. Fannoo kana siniise. Makaan ammaa miti makaan. Amma jala fudhata ammatu sinee. Godana.
Ayya nagaa kabajamtoota daawwattoota keenya gidduutti immoo turtii gabaabaa hirmaattota hiriira Washington DC wajjin daqiiqaa muraasaaf goona ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Mee maqaan keessan eenyudha eessarraa dhuftan isin? Bultoo hubachiisaa Kolooraadoo dhufe. Ayya mee hiriirri guyyaa har'aa akkamitti argitan maal fakkaata ture? Miirri uummataa akkasumas maaltu isinitti dhaga'ame walumaa galatti? Hiriirri baay'ee nama gammachiisa, baay'ee nama onnachiisa. Sabni keenya o'eetu dhufe, danfeetu dhufe, aareetu dhufe, gubateetu dhufe, cinceetu dhufe, haaloo bahuu dhufe. Badii Oromoo irra gahu, ajjecha Oromoo irra gahu, hidhaa saamicha Oromoo irra gahu himachuudhaan mootummaa Ameerikaatti himachuu dhufeera. Kuni baay'ee nama gammachiisa. Kuni mallattoo tokkummaa Oromooti. Mallattoodha. Tokkummaan kun akkanumatti fufachuu qaba. Abbachuun qabu all over the world biyya addunyaa gubbaarratti akkanatti hubachuu qaba. Waan tokkoon jedha bakka jirtu Oromoon hiriira baha, bara baraan hiriira baana. Hiikansa maali? What is the solution? Hiikansa Oromoo harka jira, saba Oromoo harka jira. Hiikansa maali? Tokkummaa isaa kana caala jabeessuu qaba, hidhachuu qaba, kutatee qabsaa'uu qaba. Hidhannoo kutannoo tokkummaa seenaa jijjiira. Galatooma baay'inee isin galateeffanna. Ameen. Meegaa yeroo gaggabaabaa isin gaafannaa daqiiqaa tokko daqiiqaa lama Cafeeraamis akkamiin argite hiriira guyyaa har'aa akkuma waliigalaatti maal fakkaata? Ergaan darbe maal fakkaata? Walumaa galatti akkamiin ibsitan? Hiriira yeroo birarraa hiriira addaati. Ergaa cimtuudhaan dabree mootummoota addunyaatiif mootummaa Ameerikaadhaatiif jaarmoota addunyaadhaa adda addaaf akka mootummaan Abiyyi Ahmad dhumattee akka guyyaan afur hafe samboodaan Itoophiyaa keessatti osoo Abiyyi jiru waan dimokiraasiidhaa waan nagaa haasa'uun akka hin jirre har'a uummanni keenya Ameerikaa guutuurraa buqqee dhufu kun addunyatti himee jira. Mootummaan Ameerikaadhaa gabbaatee nu dhageesse dhugaa kanaas nurraa fudhatanii uummataa wajjin akka dhaabbatan himanii jiranii hiriirarraa hiriira addaati hiriira injifannoodhaati. Guyyaa afurii tafeef mootummaa Abiyyiifis waan kana duraan waa'ee Abiyyi Oromootu haasawaa ture. Har'a garuu addunyaan guutuun warri barreessu hayyoonni mootummoonni addunyaadhaa akka Abiyyi Ahmad mootummaa seeraa hin tahin guyyaa afur booda hundaan ragaa bahaadhaa jira. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa hundaatu wajjin dhaabbatee kana wajjin ragaa bahaadhaa jira. Hiriirarraa guyyaa injifannoodhaati. Warra dhufeenilleen warra hirmaachiseen warra maatii fi dhisee hojii dhisee dhufeen galatoomaa jechuu barbaada. Cafeeraamis godaana mee hiriira guyyaa har'aa akkamiin argite mee gabaabsite? Hiriirri guyyaa har'aa kun hedduu bareedaadha. Nama hedduu irratti hirmaatee jira. Koloneeffata Abiyyi Ahmad kana balaaleffachuuf guyyaa har'aa Washington DC'tti dhufnee jirra. Uummanni biyyaa lubbuu fi dhiiga waan kafalaa jiruuf nuti asii Minisootumarraa dhufuudhaan uummata biyyaa lubbuu isaa kannaa jiru son sappoorti godhuuf asitti argamnee jirra. Hedduu bareedaadha. Ergaa maal qabda uummata Oromoo maraaf uummata Oromoo ka biyya keessa jiruun ciniinfadhaa qabsoo keessatti itti fufa. Qabsoon gama eegalamtee jirti silaa mootummaan Abiyyi Ahmad dadhabee jira. Gama jiguurra jira. Jigaatii kana suutatti karaa inni jigu kana ofirraa eegne balaaleffannee ofirraa gaggeessuu qabnaan jira. Galatoomi godaana. Mee maqaan keessan eenyu jedhama? Eessarraa dhuftan? Maqaan kiyya Faakiyaa Bulee jedhama.
Columbus Ohio ride dhufne. Mee hiriira guyyaadhaa akkamiin argitan walumaa galatti? Guyyaarraa hedduu nama gammachiisa, hedduu namatti tola. Namuu aadaa keenyaa fi uffata keenyaa fi afaan keenyaa fi waan hundaanuu akka gaarii nama gammachiisa, hedduu walagarree gammachuu irraa qabna. Mee ergaan isin uummata Oromoo maraaf qabdan? Ergaan uummata Oromoo irraa qabu Oromoo tokko taha. Yoo Oromoon takka taate yoo waan qabnu irraa hidhanne agabu guyyaa tokko harka kanneen Oromoodhaaf jaaniiti harka nuu kannan. Kanaafuu Oromoon takka yoo taate waan dhabde hin qabdu. Jawaar Mohammad Arra fuudhee Abiyoot Kaasaawoo fuudheeti hidhaa keessaa isa baasee fuudhee kursiirra isa kaayeeti arra isa hidhaa keessa deebise. Kanaafuu hidhaa arramoonni guyyaa afurii hafee guyyaa afur booda Abiyoot Kaasaawoo Jawaar baheeti Abiyoot Kaasaawoo hidhaa bakka isaa seena. Kanaafuu qeerroo jabaadhaa yoo qeerroon fi qarreen jabaattee Jawaar ni laaffattiif yoo Jawaar Oromoon laaffatte Jawaaritti jabeessan jabaadhaa qeerroo jabaadhaa namuu xiqqaa guddaan Oromoon yoo tokko taane Abdii Raggaasaatiif Jawaariif Baqqalaa Garbaadhaaf isaan cufaatiifuu itti laaffatte yoo nuti callisne immoo itti jabaatti tana beekaa galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Yeroon geesse mee daqiiqaa tokko keessatti walumaa galatti guyyaa har'aa akkamiin argite haga ammaa maaltu jira? Ulfaadhu namni galatooma as argamuu keessanii fi hojii boonsaa dalagartanii hiriirri guyyaa har'aa qofa osoo hin taane ka guyyaa kaleessaa illee itti dabalee dubbachuun barbaada. Hiriirri guyyaa kaleessaa imbaasii isaanitti mormaa turre falmii godhaa turre imbaasii Itoophiyaa jechuudha. Hiriira sanas dabalatee har'as dabalatee bu'aallee argannee jirra. Tokkoffaa uummata Oromoodhaaf milkiidha kan jennu hojjetaan imbaasii sanaa kan ture tokko harka uummata Oromootti kennateera. Uummata Oromoo osoo ajjeefamu osoo dararamu namni maqaa hin qabneen osoo hidhamu kan akkamitti biddeena nyaadhaa mootummaa kanarraa kan jedhuun harka uummata kennatee uummata Oromootti makameera. Kun Oromoodhaa fi mo'atiinsa guddaadha, milkii olaanaadha. Hiriirri akkuma agartu lafa dheeraa deemnee hanga ammaa namni dadhabbiin ittiin dhagahamu qilleensi bareedaa ture. Uummanni ammoo hamilee guutuudhaan manaa bahe tokkummaadhaan manaa bahe. Kanaaf hiriira yeroo dabreen wal bira qanneeraan kan daran milkaa'ee fi daran kan namatti tolu hanga dhumaatitti ammallee waan barbaannu hiriira kanaa taargeetii isaa dhoofne jenna. Isteet dipaartimentii dubbisneerra, meerii magaalaa kanaa dubbisneerra, warri magaalaa kanaa Finfinnee dhaqanii Finfinneedhaan magaalaa obboleewwan godhanii shira achi keessa jiru, dhara achi keessa jiru dhugaa akka hin taane itti agarsiisuu irratti iddoo kanatti argamna. Ammallee hiriirri guyyaa har'aa Oromoodhaa fi hiriira milkii qabu uummata biyyaatiif ammootu gaachanaa fi hamilee guddaa kan ta'udha. Yeroon geesse guddinni galateeffannaa ulfaadha. Galatooma isinillee jiraadha isinillee ulfaadha galatooma. Mee isinis yeroo daqiiqaa tokko lama keessatti hiriira guyyaa har'aa akkuma waliigalaatti akkamitti argitan? Galatoomi Tasfaayee. Maqaan keessan eenyu jalqaba? Maqaan kiyya Abdullahi Abdurrahmaan jedhama. Galatoomi Tasfaayee. Eessarraa dhuftan? Minisoota irraa dhufe. Baay'ee galata guddaa qabdanii OMN waggaa afuura ilma namaa ilma Oromootiin duratti namni biyya teenya qilleensa bilisoomsee itti aansee ammoo nama keenyallee bilisoomsee nama keenyallee of beesse OMN kanaaf ammoo uummanni Oromoo bakka guddaa qabaa fi hadha ammoo nafxanyaan OMN biyya keessatti haa diiddu malee biyya alaatitti illee humni isaa humna leencaati dalagaa leencaa dalagaa jira. Hiriira kanallee wanni sosochoosaa jiru qabsoo biyya keessaallee osoo qeerroo sosocho'aa jirtu namni sosochoosaa jira. OMN hirriba dhabdanii halkanii guyyaa dalagaa jirtan kanatu bu'aa biyya keessatti illee buusaa jira biyya alaatti illee buusaa jira. Takkaa bira haftanii hin beektanii saniif galata guddaa isinii galcha. Ammoo hiriirri amma deemaa jiru kun baay'ee bu'aa irraa argannee jirra. Leenci waan qabee gad hin dhiisu. Oromoon leenca. Leencummaa isaatiif biyya alaatti illee biyya keessatti illee sochiin inni godhaa jiru baay'ee dalagaa leencaati. Qabeetiin gad hin dhiifne hadha Minisoota irraa ka'ee yookaan ammoo Saatil irraa ka'ee isteeta mara irraa ka'ee namni dhufe kunniin marri isaatu horii guddaa baasee wanni dhufeef bu'aa tokko argachuuf dhufnee bu'aa guddaa argannee jirra. Milkii argannee jirra. Ammallee milkiin ufafoo nutti jirti. Bu'aa guddatu nu eeggataa jira. Nafxanyaan humna godhatte jetteetiin hadha uummata keenya biyya keessatti akka malee adamsaa jirti. Hadha biyya Ameerikaa kana keessatti magaalaa irraa guddoo ta'a Ameerikaa keessatti hinjifannoon gallee Itoophiyaa keessatti ammoo Oromiyaa keessatti magaalaan guddoon Finfinneedha. Uummanni keenya bodokaachitti yaa'ullee injifannoon akka irra oolu abdii qabaa. Baay'ee galatooma Tasfaayee. Ulfaadha guddifnee si galateeffadha.
Ayyaana kabajamtoota daawwattoota keenya hiriirri guddichi akka Ameerikaa kaabatti isteetota 50 kan hirmaachisee har'a Washington DC keessatti gaggeeffamaa jiru amma gara xumuraarra gahaa jira. Bakki ammatti deemaa jirru bakka African American Museum bakka ta'etti bakka sanatti xumura ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u nuti saga xumuraatti kan isin biraan geenyuta boruu guyyaa irreechillee akka Ameerikaa kaabatti guyyaa boruu kan kabajamuuf deemaa jira as DCtti sanas jala buunee kan isin biraan geenyuta Antasfaay Aminati akkasumas Amrulla Mahadi Juneedi nu waliin jiru kabajamtoota keessan nu waliin haa ta'u nu waliin tura. Tadi itu interview nak buat. Apa? Apa tu? Baliban. Baliban. Baliban apa? Baliban. Mana Jawar? Orang tu. Mana Jawar tu? Baliban di sini. Oh, ayo tu. Nak main? Nak. Let's together. Oromia lafuma Oromummaan nafuma yaaduma kawweetumu dhumi jaanin dhumu barra waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana ayyaantummaa qabu hin eegina hin cabu barra. Wangal gala abba ekatu yobe katangu yomekatu goni dinam gire kuwa gafatiki sababwa gafarur ilmi tira gafatiki ilmi tira yara gabsa kenya ayo takku banarse benfile sadigo la fête jabse munis kaja mustafa harawe kapso sirba bidu kasakawe ebisa busmayo hirmin baame bakala birenga iya tabame bitella fedani bapurat tidak sifane itu zona kalu nyanu jirandu anonye mutima bafana kumabode yalelo masina ofikati Shagari fidurin tabuwanin direk ifanne kulkulchu alaganin kulchu biakan kenya Oromia biakan kenya Oromia Siga fantasy
sabate warante Mustafa Hussein tayo fimbeki waran padoko sole akeka kafano milantida bubeka apaka dabenu shamataya dabata walilala sabatureka didaloromo manila mabeka manini dap manakira dega kundagala kumbiya urmatesa walikika bakale walkesa karayufi obomati towa sabuhegi hula weretu bomba dinagenu chose sodare ramusu ayuke ngeida imbarbanu chita tajeta medura amantina fura walinyanu dida tokuma wida nadinyanu fura nabruma kumura hinkamu kurkuchu balaganu gulchu nura boda waralu bati nura boda waralu bati
roro ilmi tira kapati ilmi tira nalera motate kawe urma bate siga pata sena no sabake warante mustafa hussein kayo pindeki warana bate motaki padoko zoli akeka kafalo milati da bubeka apanga da benu shamataya dabata walingala sabantureka didalura manila mabeka maneni da manakira dega kundagala kumbiya ormatesa walitika bakule walkesa Yufi, Obamati, Sabuegi, Ula, Wehakana, Dina Benuja, Sodare Ramasi, Ayuke Neda, Imbarpano China, Adeta Medora, Amantina Fura, Walinga Nudida, Tokuma Wabida, Nadina Nubura, Yamuma Tomura, Inkamu Kurkuchu, Yerota amma sa'antuni saa uummanni dalaga irraa bahaa jiru namni dhadhaabataa isin ilaalaa jira. Gaasa xiqqattanii jirtan beenzila keessa guuttattanii jirtan amma kana chaantiitti deebinaa ergaa dhufneef dabarsuu qabna jechuudha. Kanaafuu makiinaan kun xiqqoo duratti haasocho'uu isin dudubatti aanaa ta'adara piriis. Amma sirbi ni gaa sirbi amma nu gaa sirbi. Amma makiinaa kana haasocho'uu isin dubatti haaba makiinaa dubatti haaba. Dhaadannoodha amma yeroo chaantiin dhaadannoo haa uummanni nu dhaga'u. Fuudha amin fuudha. Konkolaataa dubatti deebi'a. Falmata. Ayo amma fit. Naga. Thank you. Amin. One, two. Okay, ni agenda chanting keenyana. Museum African American itti jira asirratti waan ante chadi nu jira afaan Ingiliffaatiin jenna. Nu jala qaba jirtu. Jirra. Indagamu jirtu. Jirra. Ayya amin dite. US. What am I? US. Stop funding Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Who are we? Oromos. Please, who are we? Oromos. Who are we? Oromos. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Now. US. Stop funding Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government
is a fascist. We demand justice. Justice. Justice, yes. Justice, yes. Killing, no. Killing, no. Peace, yes. Peace, yes. Killing, no. Killing, no. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Show me what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Adagani, please. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what freedom looks like. This is freedom looks like. Show me what freedom looks like. This is what the freedom looks like. Freedom, yes. Freedom, yes. Killing, no. Killing, no. Justice, yes. Justice, yes. Killing, no. Killing, no. Peace, yes. Peace, yes. Killing, no. Killing, no. No peace. No peace. No aid. No aid. No peace. No aid. No aid. No justice. No justice. No aid. No aid. No justice. No justice. I want to yell about when we say no justice, say no peace. Just follow me. No justice. No justice. No aid. No aid. kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana African American Museum bakka jedhamutti argamna. Bakka kanatti raawwataa hiriirri guyyaa har'aa. If we don't get it, we shut it down. If we don't get it, we shut it down. What do we want? Justice. What do we want? Justice. If we don't get it, we shut it down. If we don't get it, you want to comment? Show me what democracy looks like. Show me what democracy looks like. Show me what democracy looks like. You know, you must put stop to this. Show me what freedom looks like. Show me what freedom looks like. This is what freedom looks like. Show me what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what freedom looks like. This is what freedom looks like. Show me what freedom looks like. This is what freedom looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. If we don't get it, we don't get it. Inga, aga. Mahadi Mahadi ka. The African American Museum. Kaisa sehne? We are the change. We are the change. We are the change. We are the change. Peace, yes. Peace, yes. Killing them. Killing them. Democracy, yes. Democracy, yes. Killing them. Killing them. No peace in Ethiopia. Abdullahi. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia.